Tanaatanii jidduu lola gartee Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti ammaasis gartee haareetti gaggeeffamuudhaaf deemu jaanii kan odeessaa jiran kanarratti wanta kalaamaan isinii keessattuu marsaa tana mootummaan federaalaatis akkuma duraanitti manguddoo yaammatanii manguddoo karaa Tigraay erganiiti jiran. Manguddoon tun akkuma amma duraatti Dabratsiyoon wajjinis gatta'anii marii godhan marii tanarratti waa takka irrattuu gartee odoo walii hin galin gara Finfinneedhaa deebi'aniiti jiran. Tanaatan jidduu oduuleen takka takka tan gartee mootummaan federaalaatii fi gareen TPLF Naayiroobitti marii gaggeessaa jiran marii gartee akkaataa lola kanatti dhaaban jaanii odeessaa jiranis numa turte keessattuu gartee torbaan dura dabare kana. Akka fakkaattutti mariileen san ilaamaan tanaa ifatti gartee wanni isiin dhalte takkallee nu hin jirtu takkaa'u wanni haareenii gartee isiin dhageessisan takkallee nu hin jirtu. So tana keessatti amma gareen lachuutu furmaata dhabanii gara lolaatti gartee achi gargalaa jiran fakkaatti. Maaliif gareen TPLFis waan mootummaan federaalaa jettuun didaatii jiran. Mootummaan federaalaatis hamma dandeessu takka gaafachaati jirti mootummaa. So akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Tanarratti gartee lolli xixiqqaan tokko tokko deemaati jira. Lolli xixiqqaan deemaa jiru diroonnan arraan tanallee taankiilee adda addaa yoo xiqqaatee taankii lama sadii tageessu haleeleeti jira jaaniiti gartee diroonni kuni diroona mootummaa Itoophiyaati. Taankiileen tunis tan gartee garee TPLF tana. So naannoo karaa Allamaataa kanarratti taankiileen tuni haleelamtee jaaniiti odeessaa jiranii waraanonni TPLFidha kan bakka sanitti du'anis ni jiran jaaniitti odeessaa jiran garuu nama hanqamta akka ta'e wanni irraa dubbatan takkallee nu hin jirtu. Akkasuma sanitti torbaan dabre kana quba qabdanii miidiyaaleen diroonan mootummaan federaalaa naannoo Maqaleetii fi bakka adda addaattis haleellaa gaggeessaa jiran kanarratti miidiyaaleen odeessaati jiran. So kun hundinuu gara gartee lolaatti achi gargaluu isaaniituma nama agarsiisa. Kana keessa gareeleen TPLF tuni meeshaalee waraana isaanii akka gartee naannoo biraatti gadi hin dhiheessine takkaa gartee Tigraay keessa akka isaan gadi hin baafne dhorkuudhaaf mootummaan sochii godhaa jirti jechuudha. Akkasitti gartee quba qabaadhaadhaa tana itti fufnaa oduulee teenyaa harka keessaniin garuu taaptaap godhaa, koppiliinkii godhaa, sheer godhaa warreen ammaan tana dhufaa jirtan dhiyaadhaa isiniin jenna. Itiyaan Sudaan mootummaan Chaayinaadhaa guyyaa irraan tanaa akka jettee ibsa baaftetti waa'ee qaqqabbii mootummaan Ameerikaadhaa Iiraan irra keessee fi akkasumas lola ammaan tana jiddu galeessa bahaatti gaggeeffamaa jiru kana ilaalchisee rakkoo guddoo tana hunda tan fidaa jirtuu fi tan ammallee jabaattee itti fufsiisaa jirtu mootummaa Ameerikaati jechuudhaani Chaayinaan Ameerikatti quba laachaa jirti. Akkasuma sanitti qaqqabbii mootummaan Ameerikaadhaa torbaan kana Iiraan irra keessisan nuti guutumaa guututtu irrattis hin hirmaannu nis hin deeggarru jechuudhaan karaa ministeera haajaa alaatiin ibsa godhaniiti jiran. Akkuma gartee amma dura isin himetti mootummaan Chaayinaatii fi warri Raashaadhaa gama duubaatiin duruun Iiraaniif gartee tana deebii godhanii jiran jee isin himeetiin jira. Deebii yogguu godhan akkamii waan gartee ammaan tana Ameerikaan gartee waan akkanaatiin isaan kana adabna ja'anii hogguu dubbatan jarri kuni karaa duubaatiin waliin haasawan bilbilaanis waliin haasawan akkasumas karaa gartee diplomaatik chaanal gaagguu ja'an karaa gartee ambaasaadarota biyyoottan garagaraa kan biyyoottan gartee walii keessa jiraniinis
waliif daddabarsan oduulee. San keessatti warreen Chaayinaatis warri Raashiyaatis waan Ameerikaan amma godhaa jirtu kana akka gartee hin deeggarree fi akka irratti hin hirmaanne duraanuu dubbataniiti jiran. Garuu immoo qabxii tana gajjabeessuudhaaf har'a ministeerri haajaa alaa kan Chaayinaadhaa keessattuu dubbii himaan isaanii dubbii himaan ministeera haajaa alaa akkasitti gartee as bahee dubbateeti jira. Haasawni kuni inumaatu gartee mootummaa Iraan tanaaf sagalee jajjabduu inumaa deeggarsa jajjabaa isaaniif godhaa jira jechuudha. Okay? Akkasuma sanitti gaa mootummaan Chaayinaa mootummaan Raashiyaatis warreen biraatis yaada kanarratti warra gartee Chaayinaan dursoo Chaayinaan gartee kanarratti itti da'uudhaan wanni takka ta'e isaan ja'an. Humnoonni Eeshiyaa dhihaa jeequmsa gurguddaa irra gaggeessaa jiran isaan wanni jechuu barbaadan Ameerikumaa fi Izraa'eel. Okay? Humnoonni kanaa kun yoo gartee jeequmsa kanarraa if eegan irra wayyaadha. Naannoon tuni akka jirtutti naannoo teenya irratti nuutu gartee rakkoo teenya furata. Humniti bikka addaarraa dhuftee asitti gartee jeequmsa uumtu tuni yoo irraa if qusatte wayyaadha jaanii hogguu haasawan. Daarektii gartee Ameerikumaadhaa fi warra Izraa'eliini deebii godhaa jiraniifi jechuudha. Okay? Tana keessatti qophiilee dippiloomaasiidhaa tan Chaayinaan naannoo jiddu galeessa bahaa tana keessatti gaggeessaa jirtu guyyaa kaleedhaa isinii himeetiin jira yeroo gartee nugustichi Joordan Chaayinaa dhaqee achitti marii gaggeessan achi qofallee odoon taane akka amma oduun bahaa jirtu jettutti pirezidaantiin Chaayinaadhaa torbaan dhufu kana keessa gara Ijiptii imaluudhaaf deema. Tunigaa qabxii jajjabduudha. Maaliifi dursoo haalata agartee naannoo jiddu galeessa bahaa kana qofa odoon taane rakkoo Itoophiyaadhaa fi Ijiptiin qabdus tan gartee girdii irratti waan waldhibdaa isaan qaban mootummaan Itoophiyaadhaa yeroo gabaabduu keessatti akka gartee hidhaa Abbaayyaa tana waan fakkaattu hidhaa lama kabiraa gartee tolchuudhaaf akka deeman odeessaatii jiran jechuudha. Okay? So sanirratti mootummaan Ijiptiis yaada dura dhaabbannaatii fi akka malee yaada balaaleffannaadhaa akka isaan dubbachaa jiran miidiyaaleen gabaasaatii jiran. Inumaa gartee sanirraa yeroo biraatti waan taqataniin isiniif himuutu jira. Akkaataa gartee mootummaan Ijipti tuni miidiyaalee akka Aljaziiraatii fi miidiyaalee biraatis ifii isaaniitiif qopheeffatanii yaada gartee mootummaa Itoophiyaadhaa itti micciiran takkaa'u gartee akka isaan deeggarsa qabanii fi addunyaan isaan kana deeggaraa jirtu itti garsiifatan. San ilaalchisee waan isinii himuutu jira. So itti fufuudhaan mootummaan Chaayinaadhaa keessattuu jiddu galeessa bahaa kana keessatti humnoonni garaagaraa biyyootan gartee akka Saudi Arabiyaatii fi warreen biraatis deeggarsa Chaayinaadhaa akka barbaadan amma durallee irraa haasawneeti jira. Garuu yeroo ammaan tanaa mootummaan Chaayinaadhaa akka gartee bikka haayaa takka gartee bikka bu'aa oguu gartee bikka haayaa Ameerikaadhaa ta'uudhaa fi jiddu galeessa bahaa kana keessatti yeroo biyyootan kun rakkoo keessa jiran itti dhiyaachaa jirti. So kun egaa tooftaa poolitikaadhaati. Okay? So san akkasitti gartee quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaadu. Itti aansuudhaan mootummaan Chaayinaa mootummaan Raashiyaadhaa torbaanuma kana keessattuu guyyaa kaleedhaa yeroo gartee ministeertichi takkaa'u itti gaafatamaan dhaabbata CIA Ameerikaadhaa Raashiyaa guyyaa kaleedhaa dhaqee ture jee isin himeetiin ture. Sanirratti yaadoonni garaagaraa gartee marii inni Raashiyaatti godhe keessaa akka gartee har'aan tana miidiyaaleen gabaasaa jiranii fi mootummaan Raashiyaatis jechaa jirtutti
itti gaafatamaan CIAdhaa dura dursoo itti gaafatamaa basaasaa kan biyya Raashaatii wajjin wal harkee marii godhe. Mariin tuni tan hatattamaati. If dura pilaana godhanii nu bira hin dhufne jechuudhaani odeessaa jiran. Akkasuma sanitti marii tanarratti waa'ee Raashaadhaa, waa'ee Yukreenii, Iiraan, akkasuma sanitti Paakistaanii fi rakkoo giddugaleessa bahaa tana keessa jirtu irratti marii akka godhan irratti miidiyaadhaaf gabaasaniiti jiran. Waan akkam garuu akka irraa haasawan hin dubbanne garuu immoo akka gartee odeessaa jiranitti dura dursoo lolli Iiraanii fi Ameerikaadhaatii fi lolli Yukreenii fi Raashaa gidduudhaa hedduu murteessaa akka ta'e akkasuma sanitti hatattamaan wanta gataga akka irraa mareechuu barbaadan sanii fi itti gaafatamaan CIAdhaa biyya Raashaadhaa dhaqee jaanitti gaa odeessaa jiran. Walgahiin tuni akka odeessanitti za'aa muraasaaf turte garuu itti gaafatamaan CIAdhaa pirezidaantii Raashaatii wajjin walii hin agarree. Garuu warruma gartee itti gaafatamoota adda addaatii wajjin marii isaa gaggeessee akkasitti Raashaarraa deemee jaanitii odeessaa jiran. San gartee akkasitti quba qabaadhaadhaa. Sanii achitti lolli Yukreenii fi Raashaa gidduudhaa kuni lola gartee haalaan jabaachuu birallee dabree mootummaan Raashaadhaa yoo xiqqaattee gartee bahaa Yukreen tana lafa siidhaa akka jirtutti dhuunfataniiti jiran. Lafti ammaan tana isaaniif hafte lafa gartee bikka waraanni warra Yukreen jiru lafa xixiqqoo yoo xiqqaattee gartee bikka 4 bikka 5 tageessu. Bikka biraa akkaataa gartee isaan gargaarsa adda addaa hin arganne. Gargaarsa nyaataa kan gartee idaannoo waraanaatii fi meeshaalee waraanaas gartee akka irraa hin argannetti mootummaan Raashaadhaa tuni adda murteetii jirti. So bikki irraa muramte tuni akkuma gartee warra dhumeetti lakkaawan jechuudha. Maaliif yoo gartee lola keessatti gargaarsa hin arganne taate akkasuma sanitti namni ati gartee lola hojii gaggeessitu waa hundaa gartee hasii murteessu yoo taate wanni sii hafe harka kannachuu hanga gartee gaasilaa'uu meeshaan ati harka qabdu san siidhumtuu ni lolta sanii achitti gartee harka kannachumaatutu itti aanaa jaaniitii odeessaa jiran. Inumaatu mootummaan Yukreen lola kanarratti akkaataa gartee isaan kun warreen karaa waraanaa kana oofaa jiran harka hidhanii ilaa hanga gartee dirree waraanaa tana fidanii achitti gartee harka kanarraa hiikanii jaaniitti gartee viidiyooleen garagaraa agarsiisaa jira. Yoo wanni kasiisan gartee kan dhugaa taatu taate dhugumatti lolli gartee Yukreen keessatti gaggeessaa jiran kuni lola gartee deeggarsa hin qabne lola mooraalli waraanaatilleen haalaan cabaa ta'uusaa bira dabree inumaatu gartee sababni mootummaan Raashaadhaa lola lafaa kana gartee haalaan injifachaa jirtu kana hundaa gartee if keessaa qabdi jaaniitii odeessaa jiran. Garuu arrallee mootummaan Yukreen gara diroonnanii fi akkasuma sanitti inumaa gartee guyyaa kaleetu eega itti gaafatamaan gartee basaasa Ameerikaadhaa kan CIAdhaa xayyaarri isaa Raashaa keessaa bahe booda diroonnan hedduun gara Raashaadhaa bikka adda addaatti gartee dhukaafameeti jira jaaniitii odeessaa turanii. San irratti bikka hedduudha kan gartee diroonnan kun haleellaan tunis ilaamaan tanaa bikkuma gaazatti walitti qabatan akkasuma sanitti bikka istooreejii meeshaaleedhaatii fi istooreejii istoora gartee meeshaa warra onlaayinii bitatee waan akkasiisan gartee jirru kun irra deddeebi'anii haleelaa jiranii. Tuni lola kanarratti humaa takka illee gartee jijjiirama Raashaa irratti hin fiddu jaaniitii odeessaa jira. Maaliif? Yoo lola irratti gartee ati bikka waraanni isaanii jiruu fi meeshaalee waraanatti oomishan takka meeshaalee waraanaa yoo kan dhoowwine taate bikka biraa haleeluudhaan wanni gartee ati jijjiirtu takka illee hin jirtu jaaniitii warreen gartee keessa beekan odeessaa jiran. Dhaggeeffachaa jirtanii warri mana keessa jirtan? Cal jettanii jirtanii taaptaap godhaa koppiliin godhaadha sheer godhaa
maal irratti Finfinnee maal irra baanta? Maqaa Finfinnee dho'inaan warreen gartee gama duubaatiin dubbiin Finfinneedhaa san xumuramtee jirti jettanii odeessaa jirtan dubbiin Finfinneedhaa hin xumuramne. Finfinneen handhuura Oromiyaadhaa hin taane. Mootummaan naannoo Oromiyaatis godhuu hin dandeessu. Akkasuma sanitti irra hedduun keessan silaayis amanuu hin barbaaddanii mootummaa sana warri harkaa qabu maali maqaan isaanii Gimboot 7 maali maqaan isaanii Gimboot 7 fi Izeemaa torgaa qabu. Izeemaan kana jijjiiruudhaaf gartee fadhinnaan qabdu. Obboleessi keessan isitti kijibu. Bilisiginnaatu gartee biyya tana gaggeessu jira jettanii ifin shawwadina. Bilisiginnaan silaa gaggeessu jiraatu taate harka irra guddaa gartee Oromiyaa irraa dhufanii rakkoo uummata Oromoodhaatii fi akkasuma san gaaffiilee uummata Oromoodhaa kan hin deebisne akkanatti gartee gadi hin qaban. Annama waa isinii himu beeku garuu immoo awwaniin isinii himu waan gartee qabataman lafarra jiru. Irreechatti dhiisanii fi Finfinneen gartee tan qubsuma mootummaa federaalaa ta'uu qabdii fi qubsuma mootummaa Finfinnee mootummaa Oromiyaadhaa ta'uu qabdiin waan adda addaati. Hin dogoggorina. Ni ilaaltan daranuu gartee amma oguu gartee mootummaan haareen ijaaramtu baatii maskaram keessa mootummaan haareen oguu ijaaramtu ni ilaaltan irra hedduun isaanii gartee Amaarotas baasuu ta'a. Amaarotas baasuu ta'a. Finfinnee Amaara bulchuu ta'a. Ani yoo Finfinnee Amaara bulchuu taate surprise nan godhu. Na biratti gartee haareen taatu. Maaliif? Akkaataa itti hojjechaa jiran niin arka. Waan isaan godhaa jiran niin arka. Isinumaaf magan gartee warra tokko gartee har'aan tana huccuu aadaa uffateef jecha gartee abaluun san Oromoodha jee harka dho'uuf. Numa gartanii miti warra hogguu gartee Ramadaanni dhufee fi iidaa kana gartee warra mudawwara uffatee gartee Islaama fakkaatu. Bar poolitikaadhaaf akkas godhanii malee gartee amantii san qabaataniiti miti. So fakkeessuun poolitikaa keessa ni jira. Fakkeessumatti jiran. Hanga gartee isin jarri kun keenya jarri kun dhugatti Oromoof hojjechuu jira moo Oromoof hojjechuu hin jiru bira dabartanii jirtan ammaan tana. Cinaan keessan Oromoof hojjechuu jiran na fakkaattii bika gartee shakkii san geessaniiti jirtan. Isaanis wanni barbaadan kana. Yoo dandahan isin shakkisiisuu. Yoo dandahan isin amansiisuu. Lameenuma kanatti gartee poolitikaa gaggeessan. Tanaafi amanuun gartee isinirraa isin tanaafi amanuun gartee isinirraa isin tanaafi gartee wanta xiqqoo hunda amantanii jala ceetan. Wanta xiqqoo isaan isin duroo kan hunda ni amantan. Ammalaa fakkeenyaan isiniim. Guyyaa kaleedhaan yaadattanii miti waa'ee gartee qormaata kutaa 12 haasaa turreemi mana kana keessatti. Ni yaadattanii mi? Qormaata kutaa 12 haasaa turre yeroo takka. Proogiraama duraa irratti kalee. Proogiraama booda irratti illee wati qonnuma haasoo inni immoo qormaata kutaa 12 irratti haasaa turre. Qormaata kutaa 12 san dhibbeentaa 87 warreen qormaata fudhatan ka hufan. Social media meeqa hordofaa jirtanii mee nama faarsee bulaa habbaa takka isaanii waan san irraa dubbatu agartanii isaanii waan san share godhu agartanii isaanii waan san irraa jecha takka lama dubbatu agartanii faarsee bulaa hin dubbatan. Guyyaa kan warri Izeemaadhaa fuudheeti hidhatti isaan guura. Hin dubbatan.
wanni faarsee bulaan irraa haasa'u garuu immoo joollee takkaa fi lama tan gartee qabxii gaarii fidde isaan kana gartee sooshaal miidiyaa isaanii irratti ol baasaniiti irraa mamaxxansanii akkasitti gartee abaloo baluu akkanatti bar qabxii bareedduu fide abaloo baluu nama lamaa sadii yookaan olii gad oofan nama torba maybe nama 10 guutumaa guututti namni isaan harka dhawaniif. Oromiyaa guutuu keessaa nama 10 qofa irraa gammaduudhaaf nuti kutaa 12 isaan akka fudhatan barbaanna. Nama 10 qofa. Laal tana gartee wanni nuti barbaannu yoo xiqqaate Oromiyaa keessaa nama 120 nama gartee kuman lakkaa'amu qabxii babbareedduu yoo fidan. Maaliif lakkoofsi barattoota gartee kutaa teenyaa kutaa na lakkoofsa xiqqaadhaa miti. Nama 10 miti kan nuti celebrate godhuu qabnu. Kan nuti harka dhawuu qabnu nama 10 miti. Nama 20 miti. Nama 100 miti. 10,000tti lakkaa'amuu qaban. Maaliif 10,000tti waan gartee qormaata kanarratti hirmaataniif. Fakkeenyaaf yoo gartee namni 350 ol sanii ol ta'a malee sanii gadi hin ta'u. Oromiyaa qofarraa kan gartee qormaata kanarratti hirmaatu beeka. Oromiyaa qofarraa. Magaalaa Finfinnee keessatti ida'uutu hin jiru. Oromiyuma qofarraa hin baana. Jarreen kana keessaa namni gartee fakkeenyaaf namni 20 yoo qabxii bareedduu fide hedduu gaarii Oromoodhaaf. Garuu immoo lakkoofsa keenya kana gaaf tokko gartee warri Amaaraa kun maal jechaa turan. Gareen TPLF tuni lakkoofsa uummata Amaaraa irratti jenosaayidii gootee jechaa turan yoo yaadattan. Maal jechuudha wanni isaan lakkoofsa uummata Amaaraa kana gad xiqqeessan jechuu isaaniiti. Silaa lakkoofsi isaanii lakkoofsa gartee uummata Oromoo caalaadhaaf deemanii beeytanii. Gaafa gartee manaa fi uummata lakkaa'uun san gareen TPLF lakkoofsa keenya kana jenosaayidii irra godhanii. Wanni takka gartee tanne jara Amaaraa poolitikaanota Amaaraa kanarraa dinqisiifachuu qabdan. Qajeeloo dinqisiifadhaa fi waan takkitti tan. Tarraa dinqisiifattan. Waanuma hindaa waanuma gartee Amaaraa hunda isaan jenosaayidii hojii waliif fidan. Amma jenosaayidiin kun jechoota isaan biratti gartee bakka afaan faranjiitti irraa jechi isaan qajeeloo jaalatani. Jecha gartee hayyoonni isaaniitis wallaalaan isaaniitis itti fayyadamu. Oromiyaa keessattis Amaara jenosaayidiitu irratti sinjaan. Wallagga keessattis Amaara jenosaayidiitu irratti sinjaan. Naannoo isaaniittis Amaara jenosaayidiitu irratti sinjaan. Bikkuma hundattuu gartee isaan kana jenosaayidiitu irratti jaaniiti odeessa. Isin galtee? So qabxii 12 qabxii gartee barbaachisaa tan kutaa 12 warra gartee fide nuti nama 2-3 hayyee haa fidanii waan gaariidha. Pointiin teenya immoo sanii miti. Pointii guddoon namni 87 hufuun san hedduu murteessitu. Sanii irratti gartee xiyyeeffachuu. Nama 2-3 kan qabxii bareedduu fide yes isaaniinis congratulation jechuun gaariidha. Garuu immoo hin irraanfatinaa 87. Namni 100 fatanaa fudhatee nama 87 kuffisuun bar waan sabloodhaa miti beekaa. Nama 100 fatanaa fudhate nama 87 nama 100 keessaa hoguu kuffiste. Akkami gartee itti gaafatamaan barnoota biyyattiidhaa guyyaa lamadaa hojii qabaatee ammallee gartee ministeera biraa ta'uudhaaf hojjechuu jiraachuun isaa garuu gaa mootummaa isaaniiti isaanii gaggeessa itti gaafatamaan Izeemaa Silaayis isa nutti haareen taatu. Akkasitti hin fudhatina nutti haareen taatu. Tooftaaleen akkanaa tuni tooftuma TPLF hojjechaa turte beekaa waan addaatii miti. Tooftaaleen tun tanuma TPLF gartee nurratti hojjechaa turte irraa. Mirga keenya qaqqabdee lakkoofsa keenya qaqqabdee karaa gartee poolitikaatiinis nu qaqqabdee karaa horiitiinis karaa daldalaatiinis waa hundaa nu gartee ikoonomiidhaanis nu qaqqabanii ifii isaaniitiif gartee waa hundaa daldalachuu eegaluu isaaniiti.
Branu Jula has a big problem. What do you mean? You talking about Branu Nagai Chuhen Nafakata. Male Branu Jula demit. Branu Jula Horanati. Sudra Olindawin. Branu Naga Guraktich. Kia Gurage Dadan. Gurage Finfine. Kiazani. Hadsila Ras over Makaro Jurtu. Itti gaafatamummaa qaba dhugatti bar. Itti gaafatamummaa guddoo qaba bar. Beekaa. Amata shanen dabre kana isaatutu itti gaafatama barumsa Itoophiyaadhaati. Okay? Ministeerii barumsaa isaatu itti gaafatamaadha. Amata shanen dabre kana keessatti warreen gaafa inni gartee odoo inni aangoorra jiru warra kutaa sagal seeneetu arrammoo qormaata kana fudhate beeytanii. So barnoota kana itti gaafatamama guddaa qaba. Okay? Itti gaafatamni isaa xiqqaadhaa miti waan laaftuudhaa miti waan gartee kanatti laaltee bira dabartuu miti. Okay? Akka gartee gaafa duraanii barnoota gartee barsiisaa hin turre barnoonni duraanii gartee gahaa miti jee amma sababa biraa uumuu hin danda'u. Warra ifii isaatiif kaarikulama ifiif tolchanii ifiif barsiisanii ifiif as geessanii amata afur booda qormaata dabruu dadhabanii jechuudha. So kun itti gaafatama guddaadha. Okay? So akkasitti hubadhaa. No, Guraageedha malee. Oromoodhaa miti, Guraagee. Warra confused ta'e hayyee. Warra gartee Oromoo hin ta'in warra confused ta'e. Tole hayyeetti ufnaa oduu teenya deebina. Harka keessanii taaptaaf godhaa koppiliin godhaa sheer godhaa. By the way, Buraanuu Juulaadha akka odeessaa jiranitti retire ta'uu deema. Inumaatu gartee retire ta'ee jira jedhanii hojiirra hin jiru xorotaa ba'ee jira akka odeessaa jiranitti mana ajaa'ibaa ijaaramaa fi jiranii beektanii manni isaaf ijaaramu jiru doolaara miiliyoona 100 oli. Finfinnee keessatti Buraanuu Juulaadhaatiif akka odeessaa jiranitti doolaara miiliyoona 100 oliin Finfinneetti gartee manni ijaaramee fi achitti gartee xorotaa ba'uu deema Buraanuu Juulaadhaa. So egaa ni beektanii gaafa gartee xorotaa beekan dhaggeeffatu barbaanna saniifuu gartee yoo dhugumatti gartee kan xorotaa ba'u taate akka gartee bara nagaa bara xorotaa gartee isaaf haa ta'u jenneeti isaaf hawwina. Akkam jettan? Ni hawwinaaf moo hin hawwinuuf akkam jettan mee? Yoo hin hawwinuuf jettan ni dhiifna. Garuummoo hojiirra hin jiru. Eega hojii dhiisee turee jira. Akka odeessaa jiranitti. Reefuun tana boodarraan isin hima isin warri gartee viidiyoo garagaraa natti argitan dhugaan isiniin jaa hojii teessan nyaadda. Okay? Viidiyoo akka ajaa'ibaan nama kofalchiisu tokko natti argitanii reefuun tana hedduudhaan koflee boodarratti irraa haaso'ina. Okay? Tole ittiin fufa karaa oduu teenyaa. No, he's pretending he's not serving anymore. Okay?
irra hedduun isaanii yeroo tana sarvi godhaa hin jiran. Okay, irra hedduun isaanii yeroo tana training irra jiran warreen gartee amma baatii takka booda ministeerota ta'uu deeman baatii takkaa miti. Yaa baatii takka booda gartee warreen amma ministeerota ta'uu deeman irra hedduun isaanii amma training irra jiran. Okay, yeroo tana. Like shaakalli adda addaa gartee warreen ministeerota ta'anis warreen gartee hojiirraa ari'amanis warreen gartee biraatis hedduun isaanii amma qormaata irra jiran. Qormaata shaakalli qormaata wayii irra jiran. Okay, akkasii qofa qabaadhu. Malee akka jiranitti amma hojiirra hin jiran ministeeronniinis warreen biraatis ambaasaaddoroonniinis rabshaan tun hundinuu amma gartee irra hedduun siidhaa yeroo karaa biyyaa galtu. Biyya galanii warri gartee assaayimentii biraa fudhatu. Assaayimentii san fudhatanii gartee baatii takka booda assaayimentiin kannamee fi shaakallis fudhatanii akkasitti gartee biyyoottan itti ramadamanii deeman ministeeronniinis akkasumatti gartee yeroo tana nama hedduutu gartee hojii maali shaakalli adda addaa irra jira. Okay? Gaafa san irraa haasofne garuu immoo amma waan isinii jiru dhageeffadhaa gurraan. Gaafa san irraa haasofne gaafa gartee ramaddii isaanii fudhatanii ibsa baasan. No. Pretending is not serving. Serving and pretending is different. Serving is doing the job. Pretending is actually acting. You're wearing uniform, you take the title, but you don't report to the office, you don't do the job. That's what pretending is. Okay? Akkasi ko gabaadhu. Waa lama waan adda addaati waan isitti himu jiru. No. Fahami, in dogoggorin. Abiy is not weak. Abiy is yeroo biraa irraa osoo hin adeesse. Amma taa biyya keessa hin naqeen. Abiy is not weak. Tana taniin si himu, he is not weak. Ani wanni gartee asirratti isinii himu maali? Abiy akka gartee warreen biyyaa warreen adda addaa gartee warreen poolitikaa qacollotti hin hubanne Abiy dadhabaa nama biyya gaggeessaa jiru tokko kabajuutu sirra jira. Namas gartee hojjechaa jiru tokko hujii isaatillee taatu gartee yoo oofisa san keessa inni jiraachuurraa yoo gartee qurrama qabaatu taate yoo hajibbitu taate garuu immoo hujii isaa sana gartee inni jara kana hundaa gartee diina gartee isa kana jibbuu fi aangoo tanarraa isa buqqaasuu barbaaduu fi kana hundaa gartee diigaa hujii isaa tana itti fufuudhaaf qoduu fi qabda. Okay? Ani waan inni godhaa jiru dhibbaa dhibbatti hin deeggaru. Akkuma gartee asirratti waan takka takka inni gaarii godhu jirus faarsaa fi inni gartee godhu jiru tanii itti waliin gallees qeequu taniin gartee silaa godhuu qaban je'ee yaadus akkana silaa godhanii je'ee gartee yaada yeniin himaame. Bara isiniif hima isiniin dho'isu bara. Okay? San hundaa gartee ani ogguun isinii dhugaa jirtu irraa hin isinii himu. Okay? Garuu warra gartee dadhabaadha xiqqoo booda aangoo irraa kaafna. Maarree jinnii goona akkas goona xiyyaa Jawaaruu dheengadde isin hime yoo dhageessan isin ansan dura xiqqaate baatii duraan isin hime. Okay? Abiyyi tuffachuun gaarii miti je'eetitiin baatii dura isin himaa ture. Torbaan dabrejiif harka kanneen jira je'eetitiin isin himaa ture. Achi booda gartee namayyuu waan hin jeessan deemtanii gartee viidiyoo irratti agartanii jirtan. Okay? Inumaa Jawaar gartee keessa kuteeti karaa intelijensiidhaan nu moo'e, barnootaan nu moo'e, hujiidhaan nu moo'e, jaarmee diiguun nu moo'e. Inumaatu gartee warreen adda addaa kan gartee paartii adda addaa jechuudha.
paartiilee morkatoota warra jedhamu kana hunda diigee kaanis laamsheessee finfinneetti hambisee kaanis biyya irraa ari'ee kaanis gartee gaara seenanii kana hundaa gartee eenyu ka godhe Abiyyii godhe. Hin tuffatinaa. Gaafa dur gizee fedhees warra gartee isa kana ajajaa ture. Warra gaafa dur gartee isa kana itti ashoofaa ture. Warra gaafa dur akka gartee wantaatti itti taphachaa ture hunda walitti qabeeti gartee kunoo biyya laallajeenii soofumarfaa geessee marsaa isaan hunda teessisee soofumaritti gartee akka isa faarsan isin Abiy kana yaa'u hin tuffatinaa waan inni isin hin juubiin qaba hin tuffatinaa isin beekaa. Soofumar geessee hunda isaanii tartiibaan kaa'ee gartee maayikii yeroo yerootti kanneefi kaa'atiti gartee hundinuu haasawaa jedhanii Abiyyii taateefi. Kanaammoo isin amma tuffachuu barbaadan. Warruma hordoftan kana gartee warra gartee waan adda addaa isinii himu kanaaf irraa egaa isin tanaaf ja'anii gartee barra Abiyyi akkas godhe maarreedha jinni. Aangoon akkas hin taatu. Anyways, karaa oduu teenyaa deebinaa. Dura dursoo breaking newsiidhaan isinii hima. Breaking newsiin taniin isinii himu tan waliigaltee Iiraanii fi Omaani. Iiraanii fi Omaan waliigalteen isaan arraan tana godhan ta'etti waliigalan akka gartee duraanitti dooniilee karaa gatii karaa gartee karaa kaaba Omaan jechuudha takka gartee kibba Hormuz. Dooniileen takkalleenu gargaarsa Ameerikaatiin takka gartee ajaja Ameerikaatiin achiin seentee achiin akkan baane Iiraanii fi Omaan itti waliigalaniiti jiran. Wanni tun yeroo fudhachuudhaa teessi garuu mootummaan Ameerikaatis dubbii tana hin jaalattu itti dhiisuufis hin teessu. Arraan tana garuu Omaanii fi Iiraan kanarratti waliigalaniiti jiran. Takka san. Lamada waliigalteen Omaanii fi Iiraan jidduutti waa'ee Hormuz irratti tan gartee guyyaa kaleedhaatis engadda isinii himaa jirtuni biyyootan Arabaa warra gartee akka Suudi Arabiyaa faa warra akka United Arab Emirates faa maraachaati jirti. Suudi Arabiyaa fi United Arab Emirates waliigaltee Omaan Iiraanii hojii godhaa jirtu sanarratti maraataa jiran. Inumaatu akka jechaa jiranitti waliigaltee Omaanii fi Iiraan godhantuni fudhatama hin qabdu. Ameerikaanis ittiin dhiiftu. Dura dursoo Ameerikaan waliigaltee tana hayyama kennuufii qabdi takka approve godhuu qabdi. Sanbira mas dabartee biyyootan Arabaatis waliigaltee tana approve godhuu qabanii jaaniti. Warreen gartee politicianonni Saudi Arabiyaatii fi akkasumas diplomaatonni warra United Arab Emirates social media irratti arraan tana dhukkee kaasaa jiran. Garuu oduun isaanii tuni fudhatama argachuudhaan hin teessu. Tana ilaalchisee pirezidaantiin Ameerikaatis waanuma gartee Hormuz kana ilaalchisee arraan tana yaada gargaraa gartee Aljaziiraa wajjin miidiyaalee biraatii wajjinis haasaweeti jira. Inumaatu yeroo takka miidiyaalee biraatii wajjin hogguu haasa'u warra Iiraan kana akka malee arrabsaati jira arraan tanallee. Hogguu akkanatti arrabsu kana gaa silaayis ni beeytanii pirezidaantiin Ameerikaadhaa hangam takka akka aara qabu isin garsiisaa jechuu takkaa'u waan inni barbaadu san akka gartee galma hin gahiniif. Inumaatu yeroo takka warreen Iiraan kuni akka odeessanitti warra dhugaa irratti hundaa'e. Warra biyya isaanii jaalatu warra gartee waan takka irratti waliigaltee galmaan gahuu dandeessu tokko ja'aniiti odeessanii jaa. Garuu warri ammaan tana biyya tana gaggeessaa jiru warra dhugaadhaan
waan jee itti walii galan takka moggatti dhiisee waan biraa ifiif godhu warra amantii hin qabne takka gartee amantii ugu jennu amantii gartee amantii wantaati miti okay amantii religiona miti okay waan itti mari'atte irratti walii galuu jechuu tanni irraa haasawaa jiru okay jarri kun waan itti walii galle dhiisaniiti waan biraa hojjechaa jiranii inumaatu gartee ummata namummaa keessa hin jirre jechuudhaani gartee Trump maqaa badaadhaan isa yaamaa jiraan maqaa isaanii gartee maqaa inni badaa inni dubbatu san gaa ni beektanii manguddoon nu dhageeffata asirratti jechuu hin barbaadu akkasii qofa gabaaddaadha akkasuma sanitti san qofallee otoo hin taane nuti Iraanii wajjin waa'ee Hormuz irrattis akkasuma san waliigaltee teenya tan gartee MOU tajenne san MOU tana du'a isiitirraa haareetti gartee lubbuutti deebisaati jiranii keessattuu gartee warra Paakistaanii wajjin mariin gartee guyyaa kaleedhaatii fi san duras godhamaa jirtu tan gartee jeneraaltichi warra Paakistaan Iraan itti dhaqeefis MOU tana hojiitti deebisuudhaaf MOU'n du'eeti jira garuu immoo lubbuutti goonee gartee gara hojiitti hiikuu qabnaa okay so saniifuu Trump gartee wanni inni jechaa jiru nuti Iraanii wajjin walii galuudhaaf jarjara keessa hin jirru jechaa jira jarjara hin qabnu oguu kana iyyuu maal jechuu jira pirezidaantiin keenya amma maal jechuu jira oguu kana jiru nuti jarjara hin qabnu oguu jiru kana pirezidaantiin keenya wanni jechaa jiru okay isaaniitu deebii nuu kannaan jirre cal jenneetuma gartee isaan kana eenaa jechaa jira akkana jechuun maal jechuu tanarratti nuti murtii uumaata kan hin qabnu warri murtii harkaa qabu Iraanii jechaa jira so Iraaniif eenyu kadhatte namni ati kadhattu kami nama gartee marii tan harkaa qabu qofa odoon taane nama gartee injifatee ifii isaatiif waan kana gartee akka ifii isaaniitiif fadhanii gaggeessaa jiru kana ati kadhachaa jirta so isaaniititu deebii kannaafiitiin hin jirre jechuu deebiin kannantuun tamii yoo jettan deebii Ameerikaan barbaaddu malee deebii Iraan kannaa jirtuu miti Iraan deebii kannaati jirti guyyaa kaleedhaa oguu gartee ajajaan waraana Paakistaan achi ture deebii kannaniifiti jiran deebii san duruu Tirampitti himeeti jira garuu deebiin inni gartee Tirampiif fideef san Tirampi biratti fudhatama hin arkanne maaliif Tiramp san dhaga'uu hin barbaadu Tiramp wanni inni barbaadu okay Hormuz akka gartee yeroo gabaabduu keessa banan barbaada gaazni gartee akka olii gad deemuu barbaada okay akkasuma sanitti tan gartee MOU dha waa'ee MOU kana akkaataa gartee karaa hojiitti jijjiiran barbaada Trump ammaan antana wanni inni barbaadu isin himeetiin jira warreen Iraan duuba gartee wanni tuni akka karaa hojiitti deebi'uudhaaf gargaarsa godhaa jiran Chaayinaadhaa fi Raashaafaadha Paakistaan garuu afaanuma taateeti malee okay so yeroo tanatti gartee Trump ammoo inni jechaa jiru nuti gartee we're not in hurry nuti jarjarsan qabnu waan isaan jaan gartee obsinee eeggachuudhaaf qophiidhaa jeeti odeessaa jiraan isin jechuu jira harka keessan garuu taaptaap godhaa warreen gartee nu dhageeffachaa jirtan daawwachaa jirtan egaa mana keessa gartee akkuma barreessaa jirtan kanatti barreessuu keessanitti fufaadha I know sagaleen xiyyaarraa xiqqoo gartee akka tokkotti micciiramtee jirti wallahi nu gartee haaluma qilleensa ammaan tanaati Itiyaan Suudaan waa'ee Iraan irraa taniin isin himutu jira. Dura dursoo numa yaadatan amma dura gartee guyyaa lama dura akka ani isin himetti mootummaan
mootummaan Chaayinaadhaa qoqqobbii Ameerikaan Iiraan irra keesse kana ilaalchisanii akka gartee hin fudhanne akka hin deeggarre hojiirra kan oolle goone jedhanii dubbataniiti jiranii isiniin jee. Sanuma ilaalchisee guyyaarraan tanaa garuu mootummaan Chaayinaadhaa karaa ministeera haajaa alaatiin yaada san ifatti gartee dubbataniiti jiran. Kuni inumaa gartee akka yaada duraan gartee karaa miidiyaalee keessaan gadhiisan san ifii isaaniitiif as baanii oguu dubbatan akka gartee deebii mootummaa Ameerikaatiif godhuu qofa odoo hin taane akka Iiraanii wajjin dhaabbatan ifatti gartee mirkaneessuu isaaniiti. Duba gaa kana ilaalchisee reefuun tana dubbii himaan paarlaamaa biyya Iiraan akkaawuntii isaa gubbaa irratti yaada gartee mootummaa Chaayinaadhaa kana sheer godhee akka inni jeetti nuutis waan mootummaan Chaayinaadhaa barreessite kana qaceellotti gartee deeggarraa cinaa dhaabbannaa inumaatu qoqqobbiin Ameerikaan nurra keessisan lola duraan nurra bananirraayis waanuma heeraa ala ta'e akkasuma sanitti qoqqobbiin ammaan tanaatunis tan heeraa alaati. Saniifuu warreen gartee ollaa keenyaatii fi warreen biraatis tanarraa gartee akka barnootaa fudhatanii nu cinaa dhaabbachuudha qabanii jechuudhaani deeggarsa gartee Chaayinaadhaa kana ittiin booharaa jiran jechuudha. Tanaatanii jidduu wanta gataniin isinii murraa breaking news Iran isinima reefun tana gartee tunis tanuma Iran taniin ammaan tana isinimu. Ammaan tana mootummaa Iran keessatti yaanni bikka lamatti adda bahaati jira. Yaanni kuni haaree qaama duraa irraa adda kun. Kanarratti amma waraanni gartee IRGC kajaaniin waraana Iran irraa waraana olaanaa jechuudha. Waraanni IRGC ammaan tana garee hardline gartee warra akka mushtabaan amanutti warra amanu jechuudha. Isaanii fi mootummaadhaatu wal dhibbaa guguddoo qaba. Tuni arraantan as bahaa jirti. Guyyaa haleedhaa halee galgala itti gaafatamaan takkaa gartee ilmi Ayatullah Khomeiniidha kan gartee revolutionary father jaamee kan beekamu jechuu kan gartee mootummaa Iiraan tana kan eegale jechuu mootummaa Iiraan ta ammaan tanaa tana. Ilma isaa haasoo godhaati ture. Haasoo isaa kana keessatti qabxiilee gurguddoo takka haasee ture. Qabxiileen isaa maal jedha lola gartee ammaan tana nuti Iiraanii Ameerikaa gaggeessaa jirru kana gara xumuraa fiduudhaaf mariidhaan xumuruun waan gaariidha. Keessattuu gartee yeroo ammaan tanaa tanatti nuti lola kana injifanneeti jirra. Garuummoo lola gartee kan fuuldura injifachuudhaaf yaaduu odoo hin taane kan ammaan tanaa injifanne kana akka gartee nuti injifannetti beeynee lola fuuldura gartee akka nurratti gadi hin geessinee fi saniif gartee marii fuulduraa irratti hojjechuudha qabna. Tanaafuu lola kana gartee xumurree if duuba dabarsinee karaa hojii teenyaatti achi gargaluu qabna jeeti yaada wahii gartee bikka abbaa saragachiifaan ta'anii dhageeffachuu jiranitti haasawaa jechuudha. Arraan tana garuu oduun as baatee jirtu akka jettutti yaada kana yaadni gartee mootummaan deeggartu. Dhagayaa jirtanii waan isin jechaa jiru. Yaada kana dubbii himaan paarlaamaa Iiraan Mohammad Galabaaf inninis yaada kana arra gartee miidiyaa irratti as bahee yaada kana deeggaraatii jira. So amma wanni dubbiin dhufte tuni mootummaan akka jirtu jechuudha. Pirezidaantii irraa eegalanii warreen gartee aangaa'onni bikka adda addaa jiraniis yaaduma gartee guyyaa kaleedhaa ilmi Ayatullah Khomeiniidha. Ilma Ayatullah Khomeiniidha kan deeggaru kana jechuudha. Yaada kana deeggaran. Mootummaanis yaada kana deeggarti.
Maamad Jalabaafis amma gartee hoguu reefuun tana miidiyaa irratti haasa'u yaada kana deeggaraa jira. Wanni inni jechaa jiru har'aan tana miidiyaa irratti nuti Ameerikaa wajjin marii goonee mariidhaan lola kana xumuruu jechuun lola kana gartee taka'uu Ameerikaa firaa dhorkuu dadhabneetii miti. Akka gartee dadhabinaatti ilaaluun gaariidhaa miti. Akkas jeetii odeessaa jira. Namni hedduun nuti gartee mariidhaan lola kana xumuruu akka harka kennuudhaatti laaluun tuni yaada dogoggoraatii jechaa jira. Eenyuuf deebii tana deebisaa jira? Warra gartee IRGC jaaniin. Warra biyyattii harkaa qabu. Warra Ayatullah wajjin, Mushtabaa wajjin yaada tokkorra jiru jechuudha. San irratti gartee ammaan tana isaaniif deebisaa jira jechuudha. All right. Okay. Tanuma Iraan irraa oduu takkataniin isinitti da'u guyyaarraan tanaa mootummaan Raashaatii fi mootummaan Iraan torbaan dhufu keessa Kirgistaanitti waliigaltee balloo guddoo waa'ee humna niikuleeraa irratti mallatteessuudhaaf deemanii jaaniitii odeessaa jiran. Waliigalteen tun hujiilee amma dura gartee Raashaan biyya isaanii keessatti hojjechaa jirtu irratti ida'annoodha. Waliigalteen tuni yoo xiqqaattee doolaara biliyoona 25 ol tageessu akkasuma sanitti bikki gartee Kirgistaan tuni walgahii guddoodhaatu jira. Walgahiin tun walgahii BRICS-dhaati jedhaniiti gaa odeessaa jiranii. Achitti pirezidantiin Raashaatis pirezidantiin biyya Iraanis dhaqaniiti gartee walgahii tanarratti hogguu hirmaatan booda saayidlaayinii gartee walgahii tana cinaarratti marii gaggeessuudha. Marii tana gartee godhanii achitti waliin mallatteessuudhaaf deeman jedhaniiti odeessaa jiran. By the way, tanaafi oduma fakkaataa gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa Suudi Arabiyaadhaafis waa'ee niikuleeraa kana tan gartee baatii takka dura akkanatti pirezidantiin Ameerikaadhaa nutis Suudi Arabiyaadhaaf niikuleera humnaa kana ni jaarraa ilaa hanqa niikuleera gartee kan boombiidhaatti jiramuu danda'u je'ee dubbachuu isaa sanni yaadattan. San irratti gaa mootummoonni giddugaleessa ba'aa keessaa warri akka Israa'el faan akka gartee yaada san dura dhaabbatanis isin himeetiin ture. Ni yaadattanii moo yaadattan? Ni yaadattanii? Warri mana keessa jirtan ni yaadattan moo kam dubbitan? Ni yaadattanii? So, pirezidantiin Ameerikaadhaa eegi gartee yaada isaasan deeggartoonni warra Israa'el ka Ameerikaa keessa jiruu fi warri gartee aangoo mootummaa isaa keessa jiran yaada kana dura dhaabbatan. Yaada isaa kana amma fuudheeti karaa koongiresitti erguudhaaf deema. Koongiresii Ameerikaatti jechuudha. Yaada kana gartee ani hojiirra oolchuudhaaf fedhii qaba. Silaa pirezidantiin kophaa isaatis godhuu numa danda'a ture. Garuu immoo deeggartoonni isaatii fi warreen gartee Israa'el deeggaran ka biyya tana keessa jiran isa dura dhaabbachaati jiran. Tanaafuu yaada kana amma inni karaa koongiresiitiin gartee koongiresiin akka irra mari'attee approve gootu. Yoo gartee approve hin goones nuti gartee kuni nuun ta'u jaanii akka kuffisaniif. Booda gartee badiin tiyyaa miti jeeti gartee inni keessaa bahaa jechuudha. Sini galtee koongiresiitu yoo koongiresi dabarsees koongiresii dabarse jeeti ifi isaati gartee itti gammada. Dan akka hojii gaariitti mallatteessee hojiirra oolcha. Yoommoo koongiresiin gartee nuti wanni tun hin taatu jedhanii kan kuffisan taate anaa miti kunoo gartanii koongiresii kuffisee jechuun ni deemaa jechuudha Suudi Arabiyaadhaan. Sanammaan tana gartee har'aan tana gara koongiresii Ameerikaatti akka qacarchuudhaaf deemu odeessaa jiranii siniin jechuudhaaf. San akkasitti quba qabaaddaadhaa. Oduu gara biraatiin tan gartee egaa liistii teenya keessa hin jirre akkuma isin yaadachiisuudhaaf oduulee
baqattoota biyya South Africaadha. Kan gartee uummanni South Africaadha akkasitti yaa'ii itti godhanii nama kana gartee dukkaanonni isaaniitii fi waa hunda reebaa turan tokko ni yaadattanii miti. Kaniin gartee hojii uummanni kuni baqattoota illee jaamuun qabu uummata jiraattoota gartee biyya alaa biyya biraa warra South Africa keessa turan san. Jarreen san hoguu gartee roorroo adda addaa jara san irra gaggeessaa jiran jarreen kuni warra gartee daldala adda addaa qabu biyya teessanitti deebi'aa jaanii itti godhaa turan san. Waan san mootummaatu harka keessaa qabaan isiniin jechaa ture ni yaadattanii warri mana keessa jirtan yoo yaadattan mootummaatu harka keessaa qabaan isiniin jechaa ture isinuma yaadachiisuudhaaf. Arraan tana oduu ajaa'ibaa takkaatu gabbee. Oduun arraan tana gabbaate dhaabbanni EFF jaaniin paarlaamaa keessatti paarlaamaa biyya South Africa kana keessas ni jiranii sagalees gartee akka warra oppositionii takkaa gartee akka morkottootaatti laalaman jarreen kun. Isaan kuni roorroo warreen gartee daldala keessa jiru warra gartee biyyoottan garagaraatti irraa dhufanii Afrikaa keessatti hojjechaa jiran kana uummanni kaan gartee waan irra gaggeessaa jiran kana hin deeggaran dura dhaabbatan. So uummata kana bikka bu'aniiti sagalee ta'an jechuu. Inumaatu isin warreen gartee isin itti roorrisaa jirtan hujii isin irraa fudhachuutti hin jiranii maaliif hin dhiifne haa dalagatanii faa jaaniiti irraa odeessaa turan. Duba gaa san ilaalchisee ministeertitti gaggeessituu gartee biyyattiidha. Mana paarlaamaa keessatti gaaffii gaafataniiti riippoortii akka dhiheessitu godhan. Jarreen gartee isin ammaan tana biyya keessa ari'aa jirtanii fi yaa'itti godhaa jirtan kanarratti mee hujiin isin uummata keenyaaf hambistan yoo jiraatte ragaa fidii jaaniin. Duba gaa akka isin gartee riippoortii dhiheessitetti yoo xiqqaatte hujii 4,700 uummata keenyaaf uumneeti jirraa jetteeti odeessaa jirti. Akkana jechuun isidha maali? Warra gartee hujiirraa ari'an kana hujiilee isaanii tana ammaan tana ilmaan South Africaatitu hujii tana fudhataa jechuusiiti. Yoo xiqqaatte nama 160 116 haga'u immoo gara gartee unemploymentiidhaa takkaa hujii dhablee irratti gartee isaan kana galchinee jirraa jetteeti riippoortii dhiyeessitee jechuudha. Gabaabinatti waan isin himaa ture waan isiniin jechaa ture san kunoo dhugaadha. Lakkoofsaanii inumaatu gartee deeggaramaa jirti. Mootummaatu jara san irratti gartee dhiibbaa itti godhaa jira. Sababa ikonomii rakkoo ikonomiidhaa gartee ta'e isaan uummanni isaanii hujii dhablee ta'anii jiraniif hujii ta'e isan bar jara kanaatu isin irraa fudhate jara kana gartee hujii irraa ari'a adda addaadha. Ta gartee mootummaan godhaa turte. Mootummaan tooftaa akkanaatiin itti fayyadamteeti gartee uummata walitti diran. Isinii galtee dubbiin. So sanii tan gartee hubachuu qabdan jechuudha isinuma yaadachiisuudhaaf. Na dhagayaa jirtan. Breaking news ammaan tanaa takka tanii isinii himu mootummaan Israa'el yeroo tana lafti West Bank jaaniin Gaazaadhaa miti. West Bankii gartee West Bankiin akka jirtutti lafa Israa'elii jaanii labsii Prime Ministertichi isaanii irra godheeti jira. Reefuun tana. Amma gaa rakkoo guddoon as deemaa jirtu West Bankiin gartee amma lafa Israa'el guujaan dhiyeenya kana isin himaatiin ture gartee warreen lafa saamuu fi shororkeessitoonni gartee warra Israa'el tuni dhaqanii manneen namaa ooruulee namaa hunda akka gartee saamaa jiranii fi gubaa jiran keessattuu naannoo West Bankii kana. Arrammoo oguu gartee kun akkanatti Netanyahuun West Bankiin teenya je'ee labsu kana waraanaa fi shororkeessitoota isaanii gartee warra settlement jaaniin settlerii jaaniin gartee
warra gaa qubachuudhaaf deemu jechuudha. Jara kana hundaatumma karaa West Bankiidhaa humna ida'annoodhaan duraanis godhaatuma jiranii garuu ammaan tan ammoo humna ida'annoodhaan gartee West Bankii tana keessa seenanii ummata gartee buqqaasuudhaaf deemanii jechuudha. So nama hedduutu dhumuudhaaf ta'a tanaas gartee quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada. Okay? Oduu takka miidiyaaleen gartee akka jechaa jiranitti pirezidaantiin Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp odoo labsii ikonomii tana guyyaa dheengaddaa Iraan irratti gartee hin labsin guyyaa dheengaddaa Iraanitti hin labsin dura guyyaa isniinaatti kan labsanii miti odoo hin labsin dura yoo xiqqaate pirezidaantiin Ameerikaadhaa biyya 12 biyyottan naannoo jiddu galeessa bahaa jiranii fi warreen Iraan wajjin daldala godhan jaamanii yaamaman. Isaan kana qunnamee akka gartee wanta narratti hirmaatan gaafateeti ture jaanitti odeessaa jiranii garuu immoo yaanni san isaaf galman geenye. Irra hedduun amma warri as bahanii dubbachaa jiran akkuma gartee dhagayaa jirtanitti asirratti hin hirmaannu jechaa warra jiru jechuudha.